of Bayern Munich, the all-white of Real Madrid. seenan tapha kana daqiiqaa xumuraa 5 keessatti raawwatee kun halkan akkamii ture tapha maal nu daawwachiise kan jedhe taphataa duraanii Liverpooliif Real Madrid Stefan McManaman yoo ta'u tapha jalqabaa hanga xumuraa diraamaan guutame kun tapha akkamiiti jechuun kan ibse ammoo taphataa duraanii Liverpool Stefan Gerrard ture marsaan usa xumuraa waancaa Champions League kilaboota Awurooppaatiin kaleessa Bayern Munich fi Arsenal walakkaa xumuraaf darban mireesitti hongeen goolii yoo rukutu Allianz ammoo yandoo goolitti roobee buleem tapha sakandii jalqabaarraa diraamaan eegalee diraamaan xumurameen Bayern Munich yeroo 3 durfamaa ture booda ka'uun goolii 4-3 Real Madrid injifatee qabxii walii galaan 6-4 walakkaa xumuraaf darbee tapha jalqabaan goolii 2-1 kan mo'ame shaampiyooniin Awurooppaa yeroo 15 Real Madrid taphichi eegalee sakandii 35 irratti hojii eegalee Messi Tarkii jechuudhaan warri Tarkii kan leellisu bakka bu'aa Luka Modric jechuun warri Real Madrid kan ittiin dhaaddatu Arda Güler kubbaa goolii eegan Bayern Munich Manuel Neuer dogongoree kenneef meetira 23 irraa sekondii 35 irratti galchee dursuu eegalan Manuel Neuer kan kaleessaa waliin Champions League kilaboota Awurooppaatiin yeroo 14ffaaf dogongora wal fakkaataan goolii keessummeessuun goolii eegaa gita hin qabne ta'eera goolii galchuuf sodaa kan hin qabne gareen Vincent Kompanyidhaan durfamu Bayern Munich daqiiqaa 6 irratti Alexander Pavlovich ittiin qixxeesse daqiiqaa 29 irratti ammas Arda Güler rukuttaa dabbiirraa goolii hawwattuu dabalee Madrid dursummaatti yoo deebisu Harry Kane daqiiqaa 38 irratti Bayern Munich itti qixxeesse diraamaan taphichaa itti fufee daqiiqaa 42 irratti Kylian Mbappeen goolii sadaffaa Real Madrid galchuun boqonnaan dura goolii 5 tapha itti gale ta'uun boqonnaa bahan ta'us boqonnaa booda karoorri Alvaro Arbeloadhaa milkaa'aa ture daqiiqaa 86 booda kallattii gadi lakkisee kubbaa deebisanii taphachuun goolii galchuuf dirree kan seene Madrid tapha kana harkatti galfachuuf dhiyaatee ture yaalii Kylian Mbappee Manuel Neuer jalaa deebise gaabbisiisuudha daqiiqaa 62 irratti jijjiiramee dirree kan seene Eduardo Camavinga dubbii balleessee kaardii akeekkachiisaa 2 daqiiqaa 20 keessatti argatee dirreedhaa bahee kaardii 2 argachuuf ammoo daqiiqaa 4 qofa itti fudhate imalli Real Madrid achumatti dhaabbatee daqiiqaa 88 irratti Luis Diaz goolii sadaffaa daqiiqaan 90 xumuramee daqiiqaa dabalataa 95 irratti Michael Olisen wal duraa duubaan goolii galchuun warri Bavarian Allianzitti mirgaan galee taphichaan Madrid walitti aansee Champions League kilaboota Awurooppaatiin nuusa xumuraan dorgommichaa yoo ba'u waancaa Champions League Awurooppaadhaa barbaacha gara Bernaaboodhaa kan imale Kylian Mbappeef waancaan dorgommichaa ammas wal jala darbuu itti fufan taphatichi goolii 15ffaa Champions League kilaboota Awurooppaan galchuus abjuudhaan wal jala darbaniiru Madrid waancaa malee waggaa 2 baricha xumuruuf dhiyaateera Bayern Munich faallaa kana liigichaan qabxii 12 dursaa jira Harry Kane goolii 50ffaa bara dorgommii kana galche badhaasa Ballon d'Oriif haala turfateera taphicha booda Vincent Kompany'n taphattoota kanaaf injifannoo ni mala xiinsammuu jabaa waan kamiyyuu keessaa bahuu danda'an qabu kana booda PSG'dhaaf qophoofnaa jedheen leenjisaan Real Madrid Alvaro Arbeloaan kaardiin diimaan waan hunda jijjiirtee murtee sirrii miti tapha akkasiin fudhatama hin qabu jedheen tapha biraatiin Imireesitti Arsenal goolii malee qixa bahee qabxii walii galaan walakkaa xumuraaf walitti aansee darbee tapha jalqabaan Arsenal goolii 1-0 injifachuun ni beekama tapha kaleessaan Arsenal kubbaa kallattii sirrii eegde takka qofa yaalee Sporting Lisbon jalaa kubbaa Geenii Katamo utubaan goolii kan deebifte gaabbisiiftuudha Arsenal walakkaa xumuraatiin Atletico Madrid waliin yoo taphatu ga'umsi kaleessa mul'ise yaaddeessaadha Thierry Henry Arsenal ga'umsa laafaa mul'isaa jira Mikel Arteetaan seenaa hojjechuuf jedhe dilbata dhufu Manchester City irratti nuti yaa mul'isu jedhe Mikel Arteetaan ammoo fooyyofnee deebinaa jedhe But Arsenal are into the UEFA Champions League semi-finals. Champions League Awurooppaa tapha deebii nuusa xumuraa edaa Bayern Munich fi Arsenal walakkaa xumuraatiif darbuu isaanii mirkaneeffataniiru Imireesitti hongeen gooliidha Allianzitti ammoo yandoo goolitti roobee jechuun ni danda'ama edaa tapha cimaa German Stadiumii Bayern Munich Allianzitti taphatameen goolii saffistuun Champions League Awurooppaa bara kanaa kan itti galtee fi xumurri dorgommichaa jalqabaa hanga xumuraatti tapha diraamaadhaan guutameedha Bayern Munich goolii 4-3 Real Madrid injifachuudhaan qabxii walii galaatiin ammoo 6-4 Real Madrid
injifatee walakkaa xumuraatiif darbuu isaa kan itti mirkaneeffatedha. Tapha boqonnaadhaan dura qofa goolii 5 itti gale kanaani seenaa Champions League Awurooppaatiin sekondii 35 itti gooliin kan inni gale. Diraaman asirraa kan inni eegale. Egaa shaampiyoon Awurooppaa yeroo 15 Real Madrid tapha jalqabaatiin dirree isaati irratti 2-1 mo'atamuu isaanii yaadatama. Kaleessa sekondii 35ffaa irratti kubbaa Manuel Neuer dogongoree Ardaa Guulariif kenneeni meetira 23 yookaan yardii gara 25 kan ta'u irraa goolii kana akkuma argateen kallattiidhaan miila isaa bitaadhaan kiyyoo keessa kan inni buuse Manuel Neuer iddoo isaa gadi lakkisuudhaan wal qabatee kanaanis Real Madrid ganamumaani kan inni dursuu eegalee Bayern Munichiin rifachiisaatiin ture. Ta'us garuu gareen Vincent Kompanyidha rifaatuu tokko malee taphachaadha ture. Daqiiqaa 6ffaa irratti Alexander Pavlovich goolii rukuttaa rogaatirraa argamte galchuudhaan addaatti bee galchee wal qixxeessee Real Madrid tapha deebisanii taphachuu yookaan immoo counter attackidhaan kan inni fayyadamaatiin ture. Dafee dirree Bayern Munich keessa kubbaa yoo argatan kan isaan seenatiin turani balleessaa keessumattuu Daawot App Mikaanon Vinicius Junior irratti hojjeteen ammoo adabbii rukuttaa adabbii sarara peenaalitiin ara argatanii Ardaa Guulal goolii baay'ee hawwattuu galchee Real Madrid dursaatti deebise. Kaleessas jechuudha lammiin Tarkiidha keessumattuu Meesii Tarkiidha jechuudhaan kan isa leellisa warri Tarkiidha. Kanaanis taphichi baay'ee ho'aa kan inni itti fufee taphni Bayern Munich fi Real Madrid kun jechuudha deeggartoonni Allianz turan taa'ii fi ka'iidha kan isaan dhoowwe. Daqiiqaa 38ffaa irratti Harry Kane goolii galcheen kilaboonni kunneen lamaan qeedha kan isaanii ta'anii Kylian Mbappé daqiiqaa 42ffaa irratti Madrid 3-2 akka dursu kan inni taasise. Haaluma kanaan boqonnaa dura goolii 5 tapha itti galeen kilaboonni lamaan boqonnaadha kan isaanii ba'anii tapha boqonnaa boodatiin amma boqonnaatti kilaboonni lamaan qabxii waliigala 4-4 kan isaan qixa turanii haala kanaan kan itti fufee taphichi ciminni goolii eegdota lamaanis kan ittiin qorame jechuun ni danda'ama. Manuel Neuer akkuma dogongore ammoo gooliin yookaan immoo kubbaan inni Kylian Mbappé jala baase inumaayyuu gooliin kun gooliin waancaa addunyaatti irratti galteen osoo galte kan wal fakkaatu jechuun ni danda'ama. Akkuma dhufteen qilleensarra gara gooliitti kan inni dhiiteetiin ture Kylian Mbappé garuu kubbaa kana Manuel Neuer kan inni jala qolee sana booda ture daqiiqaa 62ffaa irratti jijjiiramee gara dirreedhaa kan seene Eduardo Camavingan taphicha kan inni balleesse yookaan Real Madrid kan inni abdii kutachiise jechuun ni danda'ama. Jijjiiramee erga seenetiin booda kaardii akeekkachiisaa argatee sanaan booda immoo kaardii lammaffaa osoo hin turin sa'aatii balleessuudhaaf kubbaa qabate balleessaa egaa hojjete abbaa murtee erga firimbii isaa afuufee kubbaa kana harkatti qabatee sa'aatii isaa qisaasisuudhaan kaardii lammaffaa argatee kaardii diimaadhaan dirreedhaa kan inni bahe jechuudha. Kun keessumattuu deeggartoota Real Madrid naasuu guddaadha kan inni ture. Sana booda ture daqiiqaa 86ffaa irratti kaardii diimaadhaan erga inni baheetiin booda 88ffaa irratti Luis Diaz bara kana Bayern Munichiin sara fuulduraa utubaa kan jiru Harry Kane fi Olise waliin goolii Real Madrid Bayern Munich sadaffaa kan inni galchee daqiiqaan idilee taphaa xumuramee daqiiqaa dabalataati irratti taphataan taate sadarkaa Awurooppaatti tariiti amma bara kana isaa waliin taphattoonni ni gitu sara qarqaraati irratti jedhaman ni jira jedhamee hin eegamu. Michael Olise goolii biraa galchuudhaan Real Madrid 4 fi Bayern Munich 4 fi sadiin Real Madrid injifatee qabxii walii galaatiin 6 fi 4 gara walakkaa xumuraatiitti kan inni darbee tapha kanaan egaa ga'umsi kilaboota lamaanii akkuma jirutti ta'ee milkaadha kan inni ture. Bayern Munich harka 68 kubbaa qabatee taphateera. Real Madrid harka 31 qofa kan inni ture yeroo 21 Bayern Munich kubbaa yaaleera 9 kallattii sirrii yoo eeggattu Real Madrid 12 yaale keessa 5 kallattii sirrii kan eeggatteedha. Rukuttaa rogaa 9 fi 2 kan inni ture Bayern Munich 9 Real Madrid yeroo lama kan inni ture yeroo 640 kubbaa waliif daddabarsuudhaan taphattoonni Bayern Munich olaantummaa gara dachaa lamaatti ol kan ta'u kan isaan kubbaa waliif daddabarsaa turan. Real Madrid 294 qofa kubbaa waliif daddabarsan sarara peenaalitii sadaffaa garee sadaffaa keessa seenu Real Madrid yeroo 210 Bayern Munich yeroo 212 yoo sarara sadaffaa keessa seenu Real Madrid harka yookaan yeroo 46 qofa gara dachaa sadiitiin kan inni caalamu. Gama kanaanis
walumaa gala garaagarummaa bal'aadha kan jidduu isaanii ture. Kanaanis Bayern Munich egaa walakkaa xumuraatiif darbeera. Real Madrid ammoo walitti aansee dorgommicha keessaa kan inni ba'e. Imala kilaboota lamaanii kana keessatti egaa taphattoota murteessoo ta'an keessaa Kylian Mbappeen goolii 15ffaa Champions League Europa bara kanaa galchus ammas Champions League Europaati wal jala darbu wal jala miliquu isaa itti fufeera. Kanaan dura PSG keessa yeroo ture waancaa Champions League Europa barbaacha gara Real Madrid dhufe waancaan Champions League Europa dha ammoo gara Paris kan inni imale. Ammas Paris warri PSG dha walakkaa xumuraatiif darbaniiti kan isaan jiranii. Bara kanas Kylian Mbappee waancaan Champions League Europa wal jala miliquu isaaniiti jechuudha. Goolii 15 galchee achumatti dhaabbachuu isaati. Harry Kane goolii 50ffaa bara dorgommii kana kilabichaaf galche. Badhaasa Ballon d'Oritiif taphattoota ni eegaman kaadhimaman keessaa tokko jechuun ni danda'ama. Dursee goolii 50ffaa walumaa gala goolii 55ffaa keessatti kan inni hirmaate bara kana goolii 5 mijjeessee kenneera. Kun ga'umsa olaanaa bara dorgommii kana taphataan kun itti mul'iseedha. Olise akkasuma Luis Diazis ga'umsa baay'ee kan isaan itti mul'isan. Vincent Kompany PSG dhaaf qophoofna jeera. Tapha biraatiin Hongeen goolii kan itti mul'ateeni Emirates Arsenal goolii malee dhaqiidha kan inni ba'e. Arsenal egaa tapha jalqabaan goolii 1-0 Sporting Lisbon injifachuu isaanii yaadatama. Kaleessa goolii biraan hin galchine goolii dhuma sanaan 1-0 walii galaan gara walakkaa xumuraatti darbeera. Waggaa lamaaf walitti aanseeti tapha kanaan walakkaa xumuraatiif kan inni darbee. Sanaan booda garuu taphicha booda qeeqni itti baay'ateera Arsenalitti. Thierry Henry tariiti Mikel Arteetaan taphattoonni kun waan addaa seenaa addaa hojjechuudhaaf qophaa'aadha kan isaan jedhani. Garuu isa kana kaleessa hin mul'ifne. Kanaaf dilbata dhufu Manchester City irratti nutti agarsiisuu qaba Mikel Arteetaan jechuudha kan inni dubbate. Arteetaan garuu seenaa waggoota 140 oliin booda waan addaa hojjechuudhaaf taphattoonni kun qophaa'aniira jechuudhaan kaleessas dhaaddateeti. jalqaba Manchester City fi Arsenal qixa ba'uusaa ni yaadatama. Tapha kanaan qixa ba'anii kilaboonni lamaan hanga torbee 38ffaatiin tapha xumuranii qabxiidhaan walqixa gooliidhaan walqixa yoo ta'an tapha mo'atanii yookaan play offiidhaaf dirqamuu jedhameera. Amma Manchester Cityin hanga ammaatti goolii 63 galchee dursaa jira. Arsenal goolii 62 kan galche. Goolii qulqulluu garuu Arsenal irra kan inni caalu 3 Manchester Cityidha kan inni caalu. Kun egaa bara 1996 Manchester United Sir Alex Ferguson jalatti akkasuma Newcastle Kevin jalatti yeroo leenji'aatiin turanitti taateewwan akkanaa yeroo mudateen booda kan jalqabaa ta'uu mala jedhameera. Sababni isaa Arsenal kilaboonni inni waliin taphatu hirmaannaa dorgommiilee Awurooppaa argachuu fi liigicha keessa turuudhaaf kan waliin morkata waan ta'eef dorgommiin kana booda Pep Guardiola fi akkasuma immoo barataa isaa Mikel Arteta gidduutti cimee akka itti fufu kan eegamaati hin jiru. Hedduun keessan nu barreessaa jirtu Girmiyaa Kabbadaatiin jedhama. Iduu Abbaaboor irraa Bukaayoo Saakaan tapha dilbataatiin ni taphataa jetteerta. Miidhamarra jira garuu shaakalatti hin deebine torbee kana kaleessa hin taphanne waan ta'eef hanga ammaatti wanti haaraan hin jiru. Efreem Muluutiin jedhama. Godina Wallagga lixaa Sayyoo Nooleerraa isin hordofaan jira. Ati nuun jette Raayaa Cherkiin baay'ee na boonsa jetteerta. Saamu'eel Balaayi godina Wallagga lixaa irraa isin hordofaan jira. Mariinoon maalirra jira jetteerta. Bara dorgommii kana waan gara taphaatti deebi'u miti. Maqaan koo Abdullaahi Abbaa Rashaadiin jedhama. Godina Jimmaa irraa isin hordofaan jira. Kanati nuun jette Gammachiisi Abdallaati. Baay'ee isin hordofaan jira kanatti nuun jette. Maqaan koo Mararaa Ayyaalotiin jedhama. Liverpool 3-0 ni injifata kanatti nuun jette. Caaseffamni kubbaa miilaa addunyaa jijjiiramuu akka qabu abbaan qabeenya kilaba Naapoli Aurelio Di Laurentiis himan. Yaadama dhalattoonni haaraan kubbaa miilaa akka jaalatu taasisuu qopheessuu himaniiru. Dassaaleenyi sirna. Napoli balla! Abbaan qabeenyaa kilaba Naappoolii Aurelio Di Laurentiis yaadama kubbaa miilaa nan jijjiira jedhan xiinxalli The Athletic kunooti. Laurentiis kaardii diimaan dirree kubbaa miilaa keessatti ni mul'atu. Taphni boqonnaa duraa daqiiqaa 25 uwwisaam. Kilaboonni magaalota of hin dandeenye liigii kana keessatti hin hirmaatan yaadama jedhuun kubbaa miilaa Itilii keessatti qabatanii as bahan. Kubbaan miilaa dhaloota haaraa biratti jaallatamummaan isaa gadi bu'aa jira. Kanaaf ammoo ani yaadan qabaa yaada koo humtuu hin dhaabu jedhan abbaan qabeenyaa Naappoolii Aurelio Di Laurentiis. Yaadama kanaan caaseffamni taphoota kubbaa miilaa addunyaa yeroo ammaatti fayyadamaa jirtuun kan yaadamee ol dheeraadha. Yeroo boqonnaa daqiiqaa 15 obsa nama fixachiisa. Gowwummaa kana mee ilaalaa. Ilmi ilma kootii mucaa waggaa 6 tapha viidiyoo pileesteeshin irraa waa'ee kubbaa miilaa sirriitti beeka. Mucaan kun daqiiqaa 15 boqotee itti deebi'ee taphataa jettee yaadda.
gonkumaa kana hin raawwatu. Taphasaa taphatee xumuree kutaa ciisichaa isaa seenuu barbaada jedhan. Televiziyooniidhaan taphoota yeroo daawwattu keessumaa taphoota hawwatoo hin taane yoo ta'e maal godhu? Kanaafuu ani furmaatan qaba jedhan. Furmaanni koo inni jalqabaa tapha boqonnaa duraa daqiiqaa 45 ture gara daqiiqaa 25tiin gadi buusaa. Taphichi waliigalaan daqiiqaa 50 keessattiin goolabamaa. Abbootiin murtee tapha daqiiqaa 25 boodaa dirree keessaa dhaabbachuun aara galfachuun alatti yeroon boqonnaa daqiiqaa 15 hin jiraatu jedhan. Dirree keessa turuudhaan miira taphichaa itti fufsiifta jedhan. Dirree keessattiin balleessaan narra ga'ee jettee gangalachuun hin jiraatu ni baata. Balleessaa raawwatteef ammoo kaardii diimaa fi keelloon hin barbaachisu jedhan. Bakka kaardii akeekkachiisaa taphataan sun daqiiqaa 5f dirree ba'ee goodaa tura. Kaardii diimaa kennisiisa taanaan ammoo taphataan sun daqiiqaa 20f dirree ba'ee alaa akka turu itti murtaa jedhan. Yaadamni taphaa kun tapha fuulduraaf qabuuf osoo hin taane tapha guyyaa sanaa irrattiin taphataan of kenne akka taphatu haala mijeessaa. Dhaloonni haaraan kun nuuf warqeedha. Isaan yoo hin gammachiifne nutis duukaa duuna.